Taatanii hoggana taatanii yeroo baatanii inni kun maqaa teooriitiin addunyaa kanarratti dooktara baay'eetu jira. Inni sun taayitilii riyaalitii yookaan lafarratti ammoo namni dhukkuba namaa yaalee fayyisu yoo barbaade taayitiliitiin dooktarri 1000 miiliyoonaa sun ni xiqqaata. Practically lafarratti ni xiqqaata. Kanaafuu isin qondaala ta'uu sana maqaa mataatti baattanii deemuu osoo hin taane wanti isin baratta wisdamiin sun consciousness Oromoo anaannannaa Oromummaa qabaachuun sun Oromoof jiraachuuf Oromoof du'uu fi Oromoof of kennuun sun of kennuu du'uu qofaaf hin baane waan duunuufis tiksuu qabna. Kaawuziin nuti duunuufii jira kaawuziin sun immoo tikfamuu danda'u turre jira. Kana kan isin hubachuu qabdan qondaalli kuma ta'uu miti kan nu barbaachisu. Oromoon akka Oromootti waan barbaadu beekuu fi waraanni bilisummaa Oromoo immoo ija Oromoo ta'ee Oromoof waan barbaachisu akka barbaachisutti galmaan gahuuf waraanni bilisummaa Oromoo gaharra arkiiteektara sana ta'eetu dirreerra jira. Eessaarraa homaayyuu barbaadu akkuma barbaadutti waan Oromoof barbaachisu galmaan ni gaha. Akkasuma akkasumas abdii ofirratti qabna mitiire otoon baratiin beeke. Knowledge sana son qabaatee wisdom sana qabna. Amma immoo beekumsaan itti dabaalleerra. Kanaafuu hegeree Oromiyaa sheetti gochuu keessatti hiree Oromoo murteessuu keessatti diidaa wanti eegnu jira. Namni harkaan wicciiru jira. Rakkoon Oromoo rakkoo hooksanii fi dhoksanii bira darban osoo hin taane rakkoo buruqsanii malaasanii qorichatti barbaadan ta'uu qaba. Dhaloonni har'aasi dhaloota akkasii akka ta'u kan barbaadamu mul'ata qabu. Hanqanaachi nuti jenereeshinii tokko jenereeshinii shanaffaa illee jenereeshinii ja'affaatti immoo waan biraa dabarsine kan deemnu ta'uu qabu. Jenereeshinii ja'affaan jenereeshinii tokkoffaa kaleessaatti deebi'uu qaba. Diplomaatik shiftii wayii Finfinneerra gara Naayiroobii deeme Abiyyiin baay'ee aarsaa turetu ture. Ruuttoon ammoo nama Raayilaa Odingaa jedhamu mormituusaa kan mormituu yeroo dheeraa ture biyya sana keessatti siyaasa naannoorraa yookaan lookaalirraa fageessuu barbaada waan ta'eef Abiyyiin innis akkaataa itti kaampeen godhee fi nama kana achi fageessa wal gaggaafachuutu ture jechuudha. Abiyyi yeroo akkanaa carraa argatetti waraana bilisummaa Oromootti duula naaban ta'ee kanan sii godhaa jechuudha. Namtichi kun hagam akka qumaara taphatuu fi gaggaragalaa ta'e summaa ta'e toon beekin ruuttoon sanatti illee seenee dogoggora uume jechuudha. Dogoggora kana keessatti Raayilaanis hin dabarre Abiyyi sana kaampeenis hin goonee fi erga maanoo tuqsiisee fi Keeniyaan illee amma sadarkaatti tasgabbii dhabuutti deemtu yoo argite ta'e naannoo Turkaanaafaatti deebi'anii Itoophiyaa waliin woboo miti argite hawaasi hidhate ofiisaa walitti bu'u waan akkasii kana rakkoo seenan isaaniiyyuu. Waan akkasii kanatu ture jechuudha. Kanaafi namni kuni akkaataa inni itti qumaara isaa taphataa deemee homaa tokko gaafa materialize gochuu didu bu'aa argamsiisuu didu gidduu kana immoo maaltu ture waan ho'aa tokkotu ture jechuudha. Egaa dudduubbee isaarraa kaasee akkasittiin kan hin fidee fi akkitti inni deemetu firii argamsiisuu fi dide nama goyyomsee kiyyoo isaatti galfachiisuu gaafa dadhabu. Jaarrolee keenya qabsoo keessa bara dheeraa turan akkaataatti qabatu wayii tokkotti immoo deemee jechuudha. Isaan kana maal godhee kiyyootti geessee gashuu fi ajandaa qopheesseefiitu jira. Sababiin immoo maal jedheetu walitti qabee warri kaabaa tokkoomee jira. Habashaa against Oromoo ta'uuf deema. Koottaan tokkoomna waliin lollaa akkasittiin walitti qabee ajandaa seet godheefi. Ajandaa akkamitti seet godhaa fi egaa waan deddeemaa jiru argiteetta mootummaa ce'umsaa tolchinaa. Mootummaan ce'umsaa biyya keessatti deemee immoo naannoo irratti akkamiin tolfamaallee kana waan baay'ee dheeraa ta'e barnoota illee nama gaafataa jechuudha. Hubannaa illee nama gaafata. Itoophiyaa keessatti rakkoon akka biyyittiittidha jira. Oromiyaa keessatti addatti ati mootummaan ce'umsaa tolchitu akkaataatti jiraattutu hin jiru beekta. Yoo jiraate immoo Oromiyaan qobaatti nagaa taatee mootummaa ce'umsaa tolfattee waa hundi gara dimookiraatiitti ce'ee biyyittiin immoo too lola keessa jirtu bakka biraarraallee Oromiyaatti dhufamee lolli deemuu osoo danda'u akkaataatti mootummaa ce'umsaa godhanillee nama dhibaa isa kana bal'inaan yeroo biraallee haasa'uu dandeenya. Haaluma jiru xiqqoo kaasuu fi
mootummaa ce'umsaa, dhimma Finfinnee, dhimma Dirree Dawaa, madda walaabuu, Moyyaalee, daangaalee Oromiyaa kana warri akkasii kuni taking time boombiidha. Har'uma kaasteetu har'umaa akkasittiin deebi'a, akkasittiin goona waan jettu miti. Jaarroleen keenya umurii isaanii waggaa 50, 60 qabsoo keessa turanii xaxaa siyaasaa haga kanaa hin beekan jechuu haa ta'u, egaa hin beeku ani jecha biraa yoon dubbachuu baadhellee gaarii akkamittiin sobaman ka jedhullee na dhibaa jechuu. Wanni kuni dhimmi Finfinnee, dhimmi Dirree Dawaa, dhimmoonni bakkoota garii jiranii Oromoon rakkoo akkasii qabu akkaataatti furachuu danda'antu jira. Dura nagaatu bu'uu qaba. Nagaan sun dura lola dhaabbachuu qaba. Lolli suni dura mootummaa abbaa irree lola kana lafte biyyittii irratti ka'uu qaba. Beekta tartiiba qaba. Kuni hundumti akkaataa kanaan egaa wanti inni ajandaa kenneefi maaliifi ka jedhutu gaaffii namatti kaasaa jechuudha. Maal jennaani? Rakkoon akkasii kun yeroo fi harka walitti rukuttee miira keessa galtee deebitu yoo ta'e balaa guddaatti nama geessa, gatii guddaa nama kafalchiisa. Sababoota akkasiitiin kanaan dura Abiy aangootti dhufe, Lammaa aangootti dhufe, ijoollee abbaa gadaatu biyya bulche, Oromoon bilisa bahe maal jedhame, Oromoon daangaa irratti rakkoo adda addaa qabu of ittisuuf jecha rakkatee qawwee bitataa ture. Yaa bilisoomne nagaan yaa buute qawwee isaa ofirraa gurguraa ture yoo yaadatta ta'e jaalladhi qawwee ofirraa gurguraa ture. Maal jennaan bilisa baheerare, bilisa baaneerraa ijoollee keenyatu aangoo qabateera. Wanta akkasii ijoollee keenya maalii keenya hin jiru beektaa. Sirni ati ijaartuu biyya tiksuu danda'amoon danda'uudha malee obboleessa koo, obboleettii koo, haadha koo, abbaa koo miti dubbiin. Abaluu isaa miti, dhiiga isaa miti beektaa. Haala akkasii keessatti goyyomee Oromoon keessumaa kallattii bahaarra ka jiru Oromoon achirraan jiru uummanni keenyi qawwee isaa deebisee warruma isa lolaa turee fi haala adda addaa keessatti siyaasni uummata waliin jiraatee rakkoo bara hedduu keessa waliin qaxxaamure walitti naqe sana uummatichuma isa lolaa ture sanatti qawwee isaa deebisee gurguraa ture Oromoon. Har'a immoo maaltu jira? Akkasittiin qawwee isaa yeroo sana gurgursiistee amma immoo dhaqii gaaffii akkasii gaaffuu jetteetiniin uummatichuma deebistee akkas goota yoo ta'e uummati keenyis ilaallachuu danda'utu irra jira jechuudha. Siyaasni bara baraan akkasittiin nama goyyomsaa Oromoo kana Oromoonu maal barbaaddi? Oromoon akka Oromootti maal barbaaddi? Yoo maal argattedha gaaffiin Oromoo deebi'eera jedhama itti gammaddii ka jedhullee ilaallachuu danda'utu namarra jira jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf kan inni cichee qabsoorra jiru. Oromoon maal barbaaddi isa jedhudha beeka. Akkamitti argatti isa jedhudha beeka. Yoo maaltu deebi'ee fi gaaffiin Oromoo deebi'eera jedhamee itti quufamaa isa jedhudha beeka. Waraanni bilisummaa Oromoo malee waan fafakkeessii akkasii ittiin goyyomsitee har'a sirbisiistee borummoo Oromoo qileetti asii gadi geessitu akkasiitidhaan fudhannuuf jechuudha. Haalli amma ta'aa jirus waanuma akkasiitii fi uummanni Oromoo waan karaa irratti shorti ta'e wayii geessee karaa dhiyoon deemaan karaa nama bulchaa jedhan sana isa taasisuu hin fudhannuudha jechaa jirra. Egaa ajandaa akkasii kana maaliif yeroo akkasii kanatti taasise namni kun yoo jenne ani waan sadiifi ta'ee jedhee ilaala. Inni tokko Abiy Ahmed Oromoo keessaa konstituensii dhabeera. Biyyittiima keessaa eessatti iyyuu konstituensii inni qabu hin jiru. Garuu maal godhaa yeroo tokko isa tokkorra goree isa tokko miidhuu yeroo tokko isa tokko firoonfatee isa tokko halagoomsu akkasii hojjeta waan ta'eef egaa beektu waggaa 50 har'aa jechuun impaayirri Itoophiyaa guddinuma dinagdeetiinuu hubannaa sammuun dhala namaarra jiru iyyuu isa gabroome dhiisaatii akkuma biyyaattu biyyittiin biyya hiyyeetti wallaalummaan keessatti godoo ijaarrate sanarraa immoo biyya maraqee baasuufaas hin barsiisne teknooloojii midhaanii dhagaatiin daakuufaas hin barsiisne isayyuu isaantu nu barsiise ta'e maraqee baasuullee Oromoo waan isaanirraa barata malee hin beeknu aadaa akkasii hin qabnu. Midhaan daakanii nyaachuus egaa nuti biddeen tolchuufaas hin barsiisne saba akkasii jechuudha. Saba akkasii keessa ollaa akkasii saba jirutu Dr. Gammachuu Magarsaa ilmaan haraamuu ibsan jechuudha. Saba akkasii biratti qabsoo eegale Oromoo waan ta'eef abbootiin keenyi waan xiqqaa waan qoosaa hin hojjenne. Haa mucucaatanii, haa kufanii, akkuma namni jedhamee abaa'u maal hojjetee isa jedhuyyuu haa ta'anii waan barbaadeyyuu haa ta'u malee bakka har'a jirru kanaa fi iddoo amma jirru kana gahuu fi lafee isaaniitu nuuf bu'uuraa bowwaa silaa ce'uu hin dandeenye isaan riqicha nuu ta'ee irra tarkaanfannee irra deemnee ceenee
bowwaa silaa keessa darbuu hin dandeenye dhiiga isaaniitu guute achirra dhaqaabee ceena. Har'a nuti xoofoo isaan kaleessa walakkaan itti dhiiganii walakkaan guutee walakkaan hir'uu ta'edha itti guutuuf jirra malee xoofoo duwwaatti dhiigaa hin jiru. Galata qabu warri wareegames warri immoo haalli itti hammaattee galmaan ga'us dadhabee baay'ee saba kunoo gaasan amma kaase kanaa rakkoo hedduu keessa jiru gabrummaa garmalee daangaa hin qabne addunyaa kanarratti hiriyyaa hin qabne keessa ture. Saba akkasii keessaa bahanii akka bishingaa qobaa daftee daraartee daftee midhaan godhattee simbirri nyaatee sanaatti nyaatamaniitu kan isaan qabsoo gaggeessa waan ta'eef warri kun galmas haa gahuu fi galmas hin ga'inii fi dhiiganiiru umurii isaaniitti gubaniiru maatiitti dhabaniiru jiruuf jireenya itti dhabaniiru godaananiiru hidhamaniiru waan baay'ee ta'aniiru nuti ijoolleen qabsoo isaanirraa dhaallee kaleessa dhaadannoo isaan dhaadatanii gabrummaa hundeen yookaan hiddaan buqqifna ta'uu baate immoo ilmaan itti guddisna jedhanii tarsiimoo isaan qabatanii ka'an turan. Yeroo sanatti hundeen buqqisuun hangam akka ulfaatu seenaarraa sinuma beekna. Haalli yeroo sanatti hundeen buqqisuu yoo dadhabne immoo ilmaan itti guddisna jedhan. Ilmaan isaan guddisanii har'aan nuyi. Ilmaan isaan guddisan kun immoo haalli isaan itti hammaattee haala gaceecera adda addaa keessa seenanii ilmaan kun ilmaan keenya ishee kaleessatti dhaadataa turredha jechuu baadamee rakkooleen xixiqqoon tokko haa jiraattu sun immoo saba hamma kana ga'uu dhiisaatii maatiitu jira maatii guddaa tokko maatiin ijoollee 5 qabu tokko ijoolleen isaa wal qixan guddattuufi jechuudha. Kaa firuu gadameessa haadha tokko keessaa baatee abbaa tokkorraa fi dhalatteeyyuu wal qixa namaatiif guddattu. Kanaaf saba guddaa kana keessatti hundumti isaa bo'oo tokko keessaa akka bishaanii yaa'ee walii gala jechuun hin danda'amu. Kuni biyya bilisoomte keessatti nagaa walqixxummaa dimokiraasii bilisummaan jiru keessatti iyyuu ta'uu hin danda'u jechuudha. Dhala namaatii nama fooniitii waan baay'ee fedhii baay'ee yaada baay'ee qabaa jechuudha. Kuni rakkoo laafina Oromoon qabu akka sabni kamiyyuu qabuutti ilaalamarraa kan hafe rakkoo abaarsaa wayii goone ilaaluu hin qabu. Kanaaf nuti bu'aa isaaniiti. Kaleessa dheengaddaa yeroo isaan mucucaatanii yeroo isaan kufanii nu kuffisanii dallannee aarree irreen baanee waa cabsuu irratti hojjenne akkas ta'uu immoo qaba. Yoo akkas hin taane immoo gara laafettiin durbaa obboleessaa qoqqooftii gara laafettii haa taatu iyyuu malee obboleettiin obboleessaa ulfaa'uun egaa iddoo biraa haa jiraatu hin beeku. Oromoo keessatti safu ni hooddatama ni seerratama cabana jechuudha. Kanaaf akkas hin taane, kanaaf dubbanne, kanaaf anaannanne, kanaaf irree argisiisne jechuudha. Sirna qabsiifachuu qabna waan ta'eef. Maal jennaan akeekaa fi kaayyoon adda bilisummaa Oromoo har'as jala jirru kaleessas nu leenjisanii itti nu hiriirsanii akkatti katabame dhiigaan akkatti utubame lafee akkatti tikfame lubbuun jira waan ta'eef akeekaaf kaayyoo sanatu galma hin geenye. Alaabaa silaa moggaa lamaan deemtu gidduu magariisaa dhagaa garaachi aduu handhuurri ishee odaa gubbaarraanii diimtuu urjii qarashanii suni akka akeekaa fi kaayyoo ABO'n Oromoof qabu sanatti Oromiyaa keessatti gadi hin dhaabbanne. Sirni cunqursaa gita bittaa impaayiritti keessatti fedhii impaayiritti kaleessa irratti ijaaramtee tiksaa jiru bakkaa ka'ee sirna Oromoon barbaadu aadaa, duudhaa, seenaa fi hiree Oromoo calaqqisiisu inni kaleessa lafee fi dhiigni lubbuun kumni kitimamee suni bakka gahee sirni haaraan inni cunqursaa bakkaa kaasee tokkummaa, walqixxummaa, bilisummaa fi dimokiraasii nagaa waaraatti amanu bakka hin geenye. Kun ni mul'ata jechuudha. Kanaaf afaan faajjii jijjiirama fakkaatu yeroo xiqqoo qofaa fi uummanni keenya bitamuu malee tokkummaa fi walqixxummaa akka sabaatti impaayiritti keessatti hin jiraanne dhiitamuu malee nagaan bahee galuu hin beekne uummata gabbaree buluu malee hansaarratti ajajee abboomee hin bulle uummata akkasii kanaa gabrummaan garmalee ittiin taphachuurraa barnoota hiree dhabuurraa shirri bara dheeraa Oromoo fi Oromummaa Oromoo
sirba warraaqsaa kan namni hedduun sirbee ittiin ajjeefame, namni hedduun immoo sirba sana dhaggeeffatee ittiin hidhame, alaabaa akka kanaatti har'a fannisne osoo hin taane callee isaallee yookaan immoo bifuma iskaarbii fa'aatiin tolfatee namni ittiin deemuun yakka ta'e daqiiqaama tokko keessatti ka'anii yeroo alaabaa sana nama uffisan sirba kaleessa reediyoo fa'aa yookaan immoo manatti teeppii fa'aatiin kaasettii isa nyaatu sana fooxaa fa'aa hawusaa yookaan birdeebsi gurguddaa fa'aa irra kaa'ee namni dhaggeeffataa ture jechuu qaqqabneerra maddeen galtuma dhiyoodha kun. Inni kun har'a takkaamaan ka'eetu jiippaa siifaatti montaarboofaatti hidhamee Oromiyaa keessatti sirbi dhiisamuu gaafa jalqabu namni waan guddaa argee hin beeknee fi rakkoo xixiqqoo kanaanuu dararamaa ture yennoo si'uma takkatti ka'ee alaabaanii suuqii keessatti yookaan dunkaana keessatti afamee lafarratti bitamee akki barbaadetti namni faashinii godhee hodhisiisee uffatee otoo hin gaafatamiin deemu yeroo muraasaa fi bilisummaa nutti fakkaatee. Inni kuni yoo hubatee ilaale malee namni otoo hin hubatiini miiraan oofamuu fi kana kaleessa argineen beeku itti duune itti hidhamne ani kan arguun koo kana booddee otoon du'eeyyuu Oromoo akkasichaa ture jira dhiirri jaalla osoo du'eeyyuu ani kana booddee kana jechuun waan barbaadaa turre baay'inaan beeku ture jechuudha warruma itti qabsaa'ee maatiin qabsaa'ota xiqqoo itti badaa ture sanatu hubata waan ta'eef warri kun immoo yeroo sana miira keessa galuu sabaa baay'ina sanaanii dhaga qabsoo fi bilisummaa Oromootti gufuu taatanii akkasi dheedameetu deebi'eetu